fayyumsa argatu gammachuu gammachuu adabbii cubbamaa fudhatu gammadaa gammadaa jalala ammaan hin faarsina Waaqa mootii kenna haleluyaa jenna amantiin fayyumsa tolaa argine gammadaa Yesus fayyisaan si waaman gammachuu gammachuu warwaanan jaalalaa jabaaf dhugaadhaa gammachuu warwaanaan isaa dhagaysii gaarii makoo agigal gara kiyyaas kootu harka sabadhisee sibbaan gammachuu gammachuu Maqaan kiyya waaritee guddataa jedhama. Eebjuu.fi.mulata boqonnaa 520 dubbisaara. Eebjuu.fi.mulata dilbata onkololeessa 27,2009 qulqullummaan uumoo bara baraatiif. Eebjuu.fi.mulata karaa jeeniin saatiroon mana kadhaa Filadelfiyaa hambaa sanbata guyyaa 7ffaa guyyaa sanbataatti dabalatee abboomota waaqaatii fi amantii Yesuusii hedduu. Amantii Yesuusii hafuura raagaati. Maleekkaan Duloo 7Ffaa Dheekkamsa Waaqaa Gara Ardii Ergameera. Inni ajaja ilma Waaqaa Yesuusii eeggataara. Eebjuu.fi.mulata boqonnaa 522 Mul'ata lakkoofsa 1 Mul'ata an mul'ata keessa seene iddoo qulqullittii qulqullootaa keessa ture. An Yesuusiin teessoo araaraa iddoo ciincaa afutti arge. An waca akka hirpha guungummii xiqqoo ardii irraa ka dhufaaru ni dhaga'e. Waca guungummii xiqqoo kanaan anni laamsha'e. Yesuus gara kiyya dhufuun akkana naan jedhe. Kunniin sunaamiiwwaniidha. Durummaan kiyya siif gahaadha. An boo'icha dhiphinnaa mana qulqullummaa gayuu dhaga'e. Kun xumura addunyaati. Kun xumura addunyaati. Irra deebi'ee inni akkana naan jedhe. Durummaan kiyya siif gahaadha. Iddoo ciincaa bira inni baay'ee ufitti na dhiyeesse. Inni ennaa yaada kiyya gara ardiitti na harkise onneen tiyya kana baachuu hin dandeenye. An du'ee oole. An gara gadiitti iddoo duwwaa arge. An aarri akka hangudeetti bombiin niikuleerii hangudee fakkaatu gara samii ol akka ka'aaru ni beeke. Yesuus akkana naan jedhe. Kun Maleekkaa Duloo 7Ffaati. Inni ardii irra ammumaayyuu gahuu isaati. Inni ardii irra ammuma gahuu isaati. Inni miila isaatiin ardii irra ijjateera. Inni as jira. Sababii kanaaf miilli isaa hennaa ardii tuqe volkaanoon yeroo dheeraaf riphee ture kun in dho'e. Durummaa Yesuusiitiin an achi gadi ilaale. Akkasumas achi gubbaa lafa arge. Lafti bareedduudha. Yesuus Duloon 7 Dheekkamsa Waaqaa ammaayyuu ardii irratti akka bu'aniiran naaf ibse. Isaan araaraan kamakamani. Utuu akkas hin taane jiraattonni ardii hundinuu dha'icha kanniiniin ni du'an ture. Maleekkaan Dheekkamsa Waaqayyoo 7Ffaan Duloo 7Ffaa qabateera. Inni ammaayyuu ardii irra jira. Inni eeguu qaba. Ammaaf Duloon 6 Dheekkamsa Waaqaa ardii dhiphinna keessa seensisuun dhiibbaa isaanii geessaarani. Yesuus akkana naan jedhe. Xumurri addunyaa karaa ija namaa harkisuun hin dhufu. Hanga wanti hundinuu gara dhumaa dhufutti xumurri suuta suutaan dhufa. Duloon 7Ffaan sodaachisaadha. Maleekichi kun miila isaatiin ardii irra ijjate. Hennaa inni miila isaatiin lafarra ijjate volkaanoon guddaan waggoota baay'eef riphee ture ni dho'e. Eebjuu.fi.mulata boqonnaa 522 Mul'ata lakkoofsa 2 Mul'ata.
Armaagedooniin booda hennaa 144 kadu'anii fi kajiraataa walitti qabaman Duloo 7Ffaa Dheekkamsa Waaqaa akka dhangalaasuuf ajajni samii irraa Maleekkaa 7Ffaa ajaju ni dhufa. Uummanni Waaqaa 144 ni dhaabatu. Balaan 7Ffaan hanga dhangala'een booda Yesuus mana qulqullummaa gadi ni dhiisa. Yesuus duumessarra jira. Duloon 7Ffaa Maleekkaa 7Ffaa waliin as ardii irra jira. Kun Armaagedooniin booda ardii irratti dhangalaafama. Ibsi Yesuusii kanniin ture. Ergaa mana kadhaa Filadelfiyaa hambaafi. Duloon 7Ffaa Maleekkaa isa samii dhufe kana wajjiin jira. Inni Duloo 7Ffaa harka isaa keessaa qaba. Dheekkamsi Waaqaa isa keessa jira. Akkasumas dhiyoodha. Ardiin wanta irra jiru hundumaa waliin sunaamii jabaan ni baddi. Iddoolli hundinuu guddaa fi diqqaanis fuula lafaa irraa ni badu. Iddoolli guguddaan gamoowwan isaanii waliin jigiinsa hamaan ni caccabu. Seexannii fi jinniiwwan isaa dheekkamsa Duloo 7Ffaa afootti sodaan ni iyyu. Kunniin dubbiiwwan ergamaa kiyyaati. Gonfoo kee eeggadhu, amanamaa ta'i naan jedhe Yesuus. Anni dhufa. Deebiin kiyya baay'ee dhiyoodha. Seeniin Saatiroon. Faaruu lakkoofsa 35 Waaqni haa ulfaatu. Yaa Waaqayyo naannoo kootti gaachana naaf hin taata. Ati ulfinna kooti, mataa koos ol hin qabda. Faarfannaa boqonnaa 3 lakkoofsa 3. Waaqni haa ulfaatu deemnee Faaruu lakkoofsa 80 Gooftaan haa ulfaatu. Buddeenni jiraataan samii irraa bu'e ana. Namni kamiyyuu yoo buddeena kanarraa nyaate bara baraan ni jiraata. Buddeenni ani jireenya biyya lafaatiif kennus foon kiyya. Yohaannis boqonnaa 6 lakkoofsa 51. Gooftaan haa ulfaatu. Amantiin tokkoofne. Gooftaa jajannaa amantiin wanta isaa qabu. Gooftaan haa ulfaatu. Amantiin eeggamne. Wanni kennaa ulfaatu. Amantiin tiffaam. Amantiin tiffaam. Amantiin tokkoom. Yesuus haa ulfaatu. Inni wanta kennu. Wanni kennaa ulfaatu. Wanta isaa nu kennu. Wanni haa ulfaatu. Amantiin tokkoom.
Gooftaa jajannaa amantiin raga saduubiif Gooftaa jajannaa eebjuusaanii fuudhaan Gooftaa jajannaa amantiin hafuura isaa kan Waaqa jajannaa jaalala kennaa nukeen Sagalee samaan sagalee sanyaan Yesuus